Saruu paastaa bishaan qorraa seenee miti paastaa bishaan qorraa seenee rabbi isa haa godhu. Paastaa bishaan qorraa. Paastaa bishaan qorraa seenee rabbi isa haa godhu. Halkii mana foonii haa godhu. Inuma haa fiigu inni waan fiigeef haa wallaalan. Amin. Allahumma amin. Rabbiin fiigicatti haa buusu waan inni fiigeef haa wallaalan. Jaalalaan qalbii cabsitanii isinirratti haa caccabtu. Irra caccabaa arti eta waggaa manfasaa irra caccabaa jirti garumaayyuu. Sagayyaa arti bar. Mee ati tokkicha Ameerikaa taa'ee tokkicha Kanaadaa taa'eetiin Itoophiyaa keessa viillaa ijaaree argite. Ka Suudii taa'ee Itoophiyaa keessatti waa ijaaree argite hin jirtu bar. Hin jiru. Tokko kiyyaadha baatee yaa rabbi jalaan dhagayini. Isa. Ada baatee isa. Eenyu maqaan isaa? Maal beeka nuti? Maqaan isaa eenyu? Boolee bolaalee. Laa sannii miti. Sun akka bakka isaati maatarii. Wayii yaa rabbi qiyyee. Yoo isa rabbiin si deebise hoo laa hin fedhu. Hawaasa shamarran ni qabanii eessaa milkaa'anii hin milkooytan isiniin qajeeltu jiru. Isiniin qajeeltu. Takka asiin boochisaa takka asiin gammachiiftan. Takka asiin oosaa takka asiin maal jechuuf dhalaa ta'e jetta battan maal jechuuf. Ani hin fedhu akkanatti deebi'u hin fedhu ani. Akkana osoo amma kana booda walitti deebinee iyyuu hin fedhu ani. Fitti dhiyeessin. Kun fitti dhiyeessin. Kun guyyaa ati shaantaa fudhatee baaturaanu yoo manatti silaa wajji heerumtee wajji mana jiraattee wani baala geedha. Ani maal godha obboleetti hin jiraachuu fedha maal godha ani maraadhe. Namoota taa'anii haadha tana dafa amma wiisa baarree qe'ee balamtee dafa shamarran kee tap dafa haadha faateetiin dafa. Jalla ilillee dafa. Miskiina malee tujjaarri na jalan dhufu mana kiyya kanaan miskiinuma na jalan dhufa. Abaaboon lan qabdan. Yaa rabbii kiyya yaa haaliqa kiyya miskiina sharii kanaan godhin. Bagayyatti anbar akkanatti asliin kun nukkeen irraa kaasee nagarafaa oolee mana isaatii bahe haqara kana dura jechuudha. Amma laal ji'a lama dura deemee qayyadhee miti urguma sanii haftaamii malee takkaa miskiinni mana kiyya dhufee hin beeku. Boruga namaa dhaqee qayyadhata. Ni kunoo dhageessan. Ramadaan baasii ta'ii qayyadhu. Kanaaf Ramadaan qayyini taa'aniiroo. Ramadaan galgala dhattaqa. Galgalaan dhaqee. Amma isaan kutti dhaqaa. Tumta qayyaati malee xiyyatuun taabtaan godhamee akkana harka waan goggodha. Nama gubaa qoyilaa nama gubbaarra teettaa bara teessaa wal argitan. Nama gubaa qoyilaa teessaa wal argitan. Aaraammoo. Aaraa waliin argitu. Isaa wal agarta aaraa. Aarri yoo dhufees wayi laagaasi seenaa wayi fura. Laala. Aarii isaatiif deemee tokkotti heeruma jedhee ka'ee nageenya kootiif sodaadhe. Yaada baate qayyadhee dhufee leencaansi moo eeggam taate itti laga dhiyeessite. Way bilaa. Wallahi samoo na dhukuu hidhaadha qaama na qabee jira. Maal? Ni hin ilaalin kaati. Gadda haadha seenaa kuufaan qabee jira haadhuma seenaatiin na dabarfate nama birootii miti kun akkana qaamni kiyya hundi na dhukkubaa. Ati haadha seenaa bira maal gootan ijaarsa kan taane ati seenaati. Na dhukkubsattee yennaan guyyaa lama dhaqee shorba danfiseefi. Garaa qabdi. Maal beeka inni naa galaan illee lallaaffisa osoo garaallee qabatte. Yakkini shakkii. Maalti beeka washaan dhaabbatutti hin jiru.
saaloon hin dhawulte. Takka saaloon hin dhawulte reef. akkasuma ciisa seete. Mubarak illee taaptaabii tiktokii geessinan achumaan rafti. Ya Rabbi kiyya nageenya kiyya na eegi ati. Icciitii na baasisiiftee gadhee.